Wait. Kan guyyaa takka tiraasii irra ciisee hin beekne boraatii harka keetti yaadadhe. Ah. Lafti tun naan deemti. Wait. Ah. Ay. Amma dhokadhee wanni akkana cabee muka jala dhaabadheeti. Akkana argitu kana dhaabadhee sitti booyuu fi abbaa manaa kiyya waan barbaadellee taanaan fireentii hunduttuuyyuu hin boonne. Dhuga. Intala san dhiiftee Akkana. waan qabdu sangaa irra keettee sa'a irra keettee waan qabdu hunda irra keettee Akkana. ofirraa galchitee itillee tanteetitti jabanaa keetitti. Akkana. Galtamoo kajaartii tanteetiyyu tokkotu hawwa. Ah. Sarbaa isii dabbaa isii irree isiitu tokkotu hawwa. Ah. Hin galtamoo gara ijoollee tanteetii hin galtamoo Akkana. maali akkami akkaataan kee deebi'uu heddaa moo deebi'uu hin heddu gizee ambi kunoo akkanatti ta'a obboleessa kan keetii abbaa manaa ofii waliin gadi baate shallaa'ii uffatte shallaa'ii nyaatte akka gaariitti deemanii akka gaariitti deebi'an kunoo as imimmaan qabachuu dadhabe dheengadda kunoo sargii dhaqanii galanii an balbala tanatti hafti jedhe hafee ganyaa ambaa keessa. Wayii. Na dhaga yaa haadha magartuuti yaa. Yaa haadha magarsaa kiyya. Yaa haadha. Gudeeti takkittiiti atii tana waan inni ittiin si jijjiiruun qabu addunyaa tanarraa samii dachii tana sii galee walittiin dhiitaanii. Beeta waan addunyaa tana hundarra jiru gurguree bishaaniin siiniin bitaa waa hunda siin dabarsiise sirratti hin bare atis narra barte dubrummaa ta'e akkuma ati jette anis dardarummaa tiyya sii galee si bira jirti wanni hundi. Akkuma sii galee aaruun xiqqoon takka na goote mucayyoon tunis haalaan sii galee nama haala qaarii qabu qabbanootu akkuma magartuu tiyyaatan magartuu ta'e ni beetaan qabbanootu haala amalallee gaarii qabdu. Ati sii galee walitti mufannee waan jidduu uumame suniin anillee akka aariin na goote tahee intala ambaatti kijibee warra harkaa fuudhee firaa fi aaliinis wal barsiisee amma giseen isii tanaas achi geesse isiinis amma ulfaa garaa qabdi amma ulfaa achi geesse waan ofiiti. Ulfeessitee? Meena dhiisi bee waan zamanaa kana. Torbe malamatti moo? Waan zamana kanaa ni beektaa duruu naa himte haasin tiigalee qabadhee seef godhee. Kaduraa irraan dabalte moo? Qaqara jala jiru irraan dabalte moo? Kan keetu moo wanni kun? Yaa waan ofii waan kana DNA adda baasaa bichiyyoon nama waan akkasii godhullee fakkaata. Anuyi waggaaf ji'a shanitti ilmoo argadhe. Waan aarii waan qabuuf san VIP irra kaayee sii galee as tokkaayee godhe. Gaafa keetii jaalalaa fi gammachuu waan qabuuf jecha suuta dhalla jennee mariine. Kanaammoo aarii waan qabuuf yeroo sanitti as tokkaayee haaraggu. Kaatattamaa san godhe. Kayyadu. Isi ammoo akkamirra bilaafisee fiti. Ji'a takka keessa gara qabatte qoy. Seef gootee jirti qaama kunoo. Akkasiiti yaa haadha magarsaa kiyya na dhagayamma. Haadha Khaalidoo. Isiinis amma nagahanaa hiikamtu rabbi nagahanaa waan ni godhu amma hamilee siitiif illee gaarii ollaa fi adawwiillee baay'ee qabdi gaarii miti sii galee. Amma lafuma qabnee mana kiyya deebi'a. Ilmaan kiyya keessa Adawii maal qabdi tun? Adawii maal qabdi tun? Karaa deemtuu si dhufte, karaa deemaa si dhufte. Aariitii gadi baateetiin irra buute. Abbaa kadhatee si fuudhe moo arda kadhatee si fuudhe abbaan kadhatee haati kadhattee abbeeraan kadhatee gosaa goshoon kan kee kadhatanii arraba gayyaasanii booqaa gabbaasanii na gabbaraniitiin walirraa nyaatanii walirraa dhuganiitiin sitti fuudhanii tana kara deemtu osoo karaa deemtu manarraa aariidhaan manarraa baatee osoo fiiddu karaa walitti dhuftanii fuute
Waan ofiitu ati tanaas siin jaaladha. Isinis haati qaxxoo haa guddatu haadhuma manaatiin kan jidduu jira. Karaan deemtu mijiyooni jaalaluma tiyya akkasii godhe malee qeerroo meeqa odoo jala maraatuuti. Odoo achii warri siigalee jala maraatanii jaalala tiyyaaf jecha fiidee dhufte. Dubbiin jaalala malee karaan deemtu. Amma na dhagaye waan itti wal taanu ilmaan kiyya keessatti niin galaji ilmaan kiyya keessaan ta'a. Ati ammoo waan ittiin si jijjiiruun beetu jaalala hammaan si jaaladhu ni beetamu mokkam haadha Khaalidoo hiyyaa yaa haadha faate. Na dhagaye. Ani ilmaan tamteessi malee nama biraa hin qabdu. Akkan. Ilmaan tamtee irraa sin dhooggu mana kan kee irraa sin dhooggu jireenya kan kee irraa sin dhooggu. Akkan. Hadha irraa qabdee ilmaan tamtee feetu fuudhii isii biratti hin galadhu. Feetu asaateettu garuu hadha irraa qabdee. إيجاتي أفو بلبلتي أفو لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم توفي جدا في فرة توفي ندقي يعني برا ما سنين دي سافي مدي أنا جزء قال كتشيشي أسيك كوبا كتشيشي أنا جزء قال كتشيشي جزء أسيك أتجرت جزء أسيك كوبا كتشيشي كم تنا هم توكنت أكو تلبوتي أنا أنجل وكانت تسيد أنا اللي كسر أجرام يجرا وننتي كاتي سدين لا يتي سدين أكا غونون سيم أني mana kiyya yaadeetiin jira ilmaan kiyya yaadeetiin jira furaasha keenya yaadeetiin jira siigale shurufkaa qe'ee teenyaatu yaadeetiin jira waan biraa dhiisi abaada keenya yeroo akkasi abaada keenya ol seenu libaana ati mana keessatti urgeessitu buna ati mana keessatti urgeessitu san hunda yaadee jira siigale ati amma akki goonu ammuma fuudhee ji'a tokko keessatti itti deebisee michiyoollee haamileen cabsu warra isaaniillee haamileen cabsu ati amma mangistiitiin Durbumaa qabdi jedhee fuudhee ilaali waan jettu dhageeffadhu waan jettu ilaali mala lola hayyuu gaafatanii rabbiin dhiisaa eegi dhugaa dabar malli ati naafidde kuni gaarii ani amma isiin durbummaan qabduu jee yoo warra deebise abdii gisee fuutu qabdi of course haqa haaraam namarra si fakkaatte malee hin qabdu latti niin beekaan isa waan fi ani kun nama muuxannoo hedduu qabu xiyyaa wal si fakkaadhitti aarii keessa no sanii miti sanuu amma akkuma aariitiin waan kanatti hin seenne sii galee itti yaadee as sibbeebbat sanii miti aariin itti seentee wayi xiyyaa wal si fakkaatti no karaa irra bahe namni akkamiin wallaala keebar hin beekaa karaa ija cufadheetu hin beeka waan ofii hoo ilmaan meeqa qabnaan ija cufadhee beeka kasiitis akkasuma rabbiin nandiisu yoo soba irra kaa'ee michiyoon tuni akkana jee rabbiin nandiisu ilmooti yarraa boru magartuuti yarraa rabbinaa deebisa faaxeeti yarraa boru rabbinaa deebisa faaxeeti harka qabee namni naafite sii galee ka dur gafuun dur hin turti jaan ka ammaa garuu harka irratti kanaafuu waan ofiitii lafa qabsiifne isiin isaanuu dhaltu daa'ima keenyarraa furannaa gaafa ulmaa baatee maali jettee tartii jaartiin tiyyaa خلاص أبوات كلنا تنبلسي عمل قبيت الله فايفايول الله ربين نديسو أنيس ربين نما ما جا وان قرنين كبني أما فانو ما في أوبسي تكو نا أوبسي كذي دائما خينيا خنا الرا أركن نبودا دائما خينيا الرا فرودو نو قد دفتامي دائم قد دفنام قد دفنو دائم أنزلي ما سيتم قدسو وانو فيتو dhiisuu deemaa barisii gaggeessuu deemaa yookaan ammoo naa hayyamee gamalachuu haga keessan osoo hin miine jiraadha. Yookaan ammoo yoo kana diddee daa'ima keenya boodarraa fudhannaa hin guddifta daa'imanuu akkam akkasitti. Haatetii kenni fuudhi. Haatetii kenni waan haate daayaa ergattu. Haati ammoo hin beekte ijoollee ta'e malee ta'e biraa akkam feene ammaa kun naannoo oddeen hin dubbiftu ati
akkamitti waan ofii irratti akkas gootettee hagammaan hin dubbiftu gaafa achi dhaqee ati turra wayyaaf atiin siin jaabar waan ofiitu nama hundaan na aare bar dhugaa seete haati tiyya akka itti si jaalattu hin beekta abbaan kiyya daranii haga ammaan hin dubbisan jarri obboleeyyan kiyya akkasin na aaran sii gale isii ammoo hin dubbisan kun jecha jaanii bu'aa jaaniin mana namaa diidee ati mana namaa diidee maal asii goota ish jaanii jechan taane jaaniin sii gale hogguu hamilee sii tuqaa waran sii illee. Anka jedhu ilma moo intala deetti sila. Waan rabbi nuu kan nu ganaa kun bar ammaa bar like amma reefuu sii gale seetu. Amma siin garaan hafuuf baatu maal adda beekteeti. Khalaas haferee waan ofii koo amma ani kunis sii gale doktora keenya doktora Aslii bira geessinee ilaalsise. Laa ati beekama hin jirre. Aslii bira geessite sanu. Doktorri laalee. Kalas abbaa ilmaa taateen ajjee doktorootuma bira geessitu dhabdee namuma bira geessitu dhabdeeti Aslii bira geessite barabare koongiraa soddaanaan jee akkasin nan marame maali ajjee misir bilaayee misira biyya kana keessatti jechuudha biyya kana keessatti namoonni hedduun rakkinni irraa kaka yaaluma jireenya irraa ilmoo godhachuu hawwii hin qaban. No, ani isiin illee nama jabduu asii fuudhanii jaartii ofii bira fidanii doktora jedhanii haakimii guddoo baasii baafnee deemuurra doktora nu bira kana yaalama wayya jedhanii namni maal godhaa fuudhee bira geessa. Jaartii tiyya doktor mee naalaalii akkami ulfamoo ulfaa miti naalaalii jedhanii itti geessan. Inni xiqqooma akkanuma harkumarra ofee garaara laalee ulfa jedha. Ruuzii nyaattee ruuziin garaa keessa deddeemullee ulfa kun osoo socho'aa jira miti. Ji'a tokko gahee jira ji'a lama gahee jiradha. Ulfa naan jedhe doktorri jettee galgala sanirraa kiniin nyaattu abbaa manaa ofii waliin zalaaqee rafti. Eega gara qabadhe kalaas gara qabadhe maaltu jedhee wanni jiru hin jiru jette. Akan. Erguma inni maraammaree booda ulfoofti malee gizee inni maraammaru san dhibbi keessaa paarsentiin 30 ka ilmoo garaa hin qabne ilmoo garaa qabda jedha. Akkas taanaan akkas na godhinnaa dubaas dhibba. Meeshaan inni maraammaruun hundi meeshaa chaayinaa meeshaa moofaa. Meeshaa feeqi. Kasamanni itti kutee maraammaraa. Waan ekspaardii ta'e maraammaraa warafi. Meeshaa ekspaardii ta'e meeshaa moofaadhaan maraammaraa. Atama doktor Aslii bira geessitee doktor Aslii laalee ulfa ilmoo garaa. Anuu bar waan ofiitoo namni amma gizeen mana deebee deemu doktor Aslii biraa bar obboleessuma keessii wayyaa alagaa bira si geessuur obboleessuma keessii wayyaa doktor laaliin jaan akka wanni itti hafte si galee. Ati amma yoo kajaraasa keessaa baasaa beekin jiru. Dhageeffadhu hoolaa takkitti kun waan argartaa miti hoolaa takkitti barbaadeeddu tana. Hoolaa tana gurgurtee jechuudha. Isii takkitti tana gurgurtee taphunarra buufadhu tana gurgurtee haakimii shallaayii nageessite rifeensarra hanga qeensa lukaatiin na laalchiftee daa'imni kallattii mirgaatti ciiseeramu kallattii bitaatti ciiseeramu akkami ciiseera ciisichi ta'eefi hin taaneefi. Hagam furdataara garaa keessatti hagam qallataara soorata akkam barbaachisaa hafuura abbaa hoo ji'a meeqarraa haga ji'a meeqaatti barbaachisaa na laalchifta malee namichuma kana bira nageessitee osoo ulfaayin ulfoofteerti naan hin jedhu namichi. No doktor amma meeshaa haarii ijoolleen dhiyeenya kana order gootee fi muuxannoollee qabaa doktor keenyaas. Order gootee fi namichi laale. Hanguma feete order goote inni jechuudha. Jalqabarraa ka'ee hanga ka'umsaatitti ganama raamixanitti amanu. Kanaaf intala tana fuudhiiti. Mana yaalaa guddaa geessi. Kun hojii bicha sa'a booqaa san gurguriiti. Bichi dheedullee baffataa hin jiru. Qaata kiliiniitti darbina qaata boojjii nyaachifna. Waa takka faayidaan qabu jibichi baffataa hin jiru gaduma deemaa jira. Magaalaa keessaa maqabee. Kun jabbiloota hunda keessaa amma kun jibichi kun dheenga dadhalatee kun amma kun isaan qixxaa'e achi jira uummata akka socho'aa hin jiru.
Kan namni nyaatu kan ofii nyaatu nuti kenna nama arga dheejjifna uummata akka jijjiiramni tokko hin jiruuti. Jibicha isaa booqaa san gurguriiti. Akkan. Wanti jedhiiti fuudhi malee yaalaa guddaa geessi ilaalchisi. Waliin geessinaa wajjin numa hojjetiin ta'a. Ani itti na sukkaaressa. Yookaan ammoo bala kamaa keessa ilaalanii maadhinni kan kun ummaraan maraniin kana maadhinni. Sanii maraamaree waraanu suppermaarkeetaa biteetiin kan itti ilaalanii jiraati mee deemi ilaali hoontu jeenii fiddeenatti dhugaa. Itti ilaalanii kan dubartii ulfaa fuutee sitti fidde gaasii. Anuma biteetti kan naaree.